Talibnu kamnu waan beeynu waan hojjechuu qabnus hadhallee borullee isi wajjin jirra waan hojjechuu. Keteroon polis adaraa qalbii cabdanii nus qalbiin cabsina. Hundinuu wallahi hin bu'aa jira. Kaan garaa keessatti ta'e kaan himimmaan buufate ta'e malee hundinuu qalbii cabee jira. Baay'ee mucaa kanaa jechuudha. Alagaa iyyuu qalbii cabsa. Polis nu jajjabaadhaa dara. Jajjabaadhaa nus jabeessa. Suuraa isin fayyadamnu kana booddee. Bakka footoo isin fayyadamnu kanaas namni argeera waan ta'eef asirratti fayyadamuun keenya waa tokko nu fayyadu. Ganni mee jarri keenya ani tuukootiitii immoo haati yeroo Finfinnee dhufanii akkaawuntii tuubaafatanii dhiifama naa godhaati akkaawuntii tuubaafatanii marii dhala. Akkaawuntii tuubaafatanii yoo qacarraatee dhimmi mucaa kanaa jabaatee reenfisi mudachuu dide Saudi Arabiyaattis xabaqaa bitama waan ta'eef waan ta'e akkaawuntii haaraanatti harcaasuu eegalle guruppii ijaarree maal mariidha kunisidha. Ammarii malee waan godhu booddee kilmaa tokko maqaa koo akkanam tokko waamu barbaaduan waamaas immoo rakkoon qabu. Akkaawuntii haaraarratti waan ta'e waan dandeenyu goonee anarraa kaasee jechuudha. Natu jalqaba galcha. Akkaawuntii haaraarratti waa walitti qabnee yoo akka carraa reeffa mucaa arganne marammaramtee ittiin marammaramee ittiin akka galtu. Yoommoo hin argamne xabaqaa barbaannee fi xabaqaa sana karaa ifa ta'een asirra gastiifinnee birrii meeqa fudhata. Xabaqaan kun jennee uummata Saudi Arabiyaa ifaan ifatti mariisifnee xabaqaatti binnee akka reenfisii barbaadamu gochuudhaafis maallaqa nu barbaachisa waan ta'eef uummata kanaan sangaa gurguadhaa saa gurguadhaan jennu namni haadha qabdanu dhiifamaa wajjin yaada kanarratti akka yaadana kennan barbaada. Hundi keessani yoo isin eeyyee jettani borirraa kaasee akkaawuntii isaan qaamaan nan argaanii bor haadha jechuudha. Isinii fudheen dhufa haadhas immoo asirran dhufu gastiirra haadha kana akkaawuntii irratti walitti qabnee utuu jennee maal ta'a maallaqa bareechinee wal amma dandeenya. Yaada naa kennaa yaada fudhachuu fadhila. Yaada kennaa. Ayyee bube sirriidha. Dirqama kun beekta. Yoo obboleettiin keenyallee reeffi argame dirqama maallaqni yoo gochuun danda'amu waan ta'eef dhugaa waaqayyoon anillee gaba kiyyaa waan hin jiru. Ijoolleen mana maadaamii jirtanillee uummanni Oromoo bal'aanillee dirqama keenya hundi keenya akka keenya ni diriirsina waan qabnuuni obboleewwan keenya warri maatitti dhiyaatanii as jirtan kunoo nagaa saffaanti. Harmeen ishii yookaan immoo abbaan ishii akkaawuntii baafatanii waa dhufanii akkuma jette nuu godhe mube dirqama keenya ni gargaara. Ishiidhaan hidhamneemi ishiidhaan hidhamnee bara obboleettii keenyadha ishiin digalee ishii obboleettii jabduu intala biyyaa qabaata jireenya ishii mo'achuuf ka biyyaa baate jireenya ishii mo'achuuf ka biyyaa baate of jijjiiruuf ka biyyaa baate biyya ormaatti ishiidhaan hidhamne waan ta'eef dirqama keenya dhugaa ishiitis baasnee reeffa ishiitis galfannee maatii ishiitiin illee siniif jirra nuti obboleewwan ishii jechuun dirqama keenyadha. Maatii ishiirraa bichaa miti micoon kun kan dhabamte nurraa illee dhabamte. Ijoollee mana maadaamii namni siin ga'u hin jiru waan ta'eef maatiin akkaawuntii banatanii nu dhufanii harmee ishee nuu fidaati waan qabnu nuti illee bukkee ni dhaabbanna dhugaa ishiitillee haga dhumaa dirasii ni deemna waaqayyoon dhugaa ishii nuuf haa baasu dhugaa ishii rabbi lafatti hin gatini maatii ishiitiif hiriyoottan ishiitiif hundumaafuu waaqayyo jabina isiniif haa kennu. Egaa ka rabbiin dhugaa ishii lafatti hin gatin dhugaa kanumarratti gahee nuunaa jiru duuti ijoollee biyyaa rabaa ishuma kanarratti gahee nuunaa jedhu gubachuun guyyaa guyyaadhaan hoggaadhaan gubannu asumarratti gahee nuunaa jedhu dhugaa baay'atee jira. Ijoolleen teenya haalaan beekamneen biyya ormaatti dhabamaa jirti. Isuma kanaan rabbi gahee nuunaa jedhu hunda keessan immoo waa'ee akkuma nagaadhaan biyya keessan isin baay'eetti biyya keessan isin agarsiisu mubee kiyya ulfaadhu kabajanii. Please Keteroon please jajjabina isiniif kennu hin boo'in nama bochisa wallahi laazim riba nu dhowwe wallahi laazim saatii beeqa rafee kee ribaatuun sin jedhe namantu akka firaatti akka obboleessaatti bakka keessan buune bakka haadhaa buune akka nama ilmoo qabuutti. Nam beeka. Riba lafaati. Sirriitti sin hubadha. Ani sirriitti sin hubadhaan maaliif miidiyaa kee jala noola waanta ta'eefu sirriitti sin hubadhaan. Akka namummaatti kan nutti dhaga'ame kan nutti ulfaate yookaan jirte inni jiraashii hin agarre
yookaan immoo duute inni du'aa ishiin argine mucaan kun abbaa faadhaaf hangafa. Biyaansi gaalatti ishee eeggata. Biyaansi alatti ishee eeggata. Isa kana hunduma isaa yommuu dhabne abbaa faatillee jechaadha. Dhukkubsataa biraallee qabu mana. Ijoollee lama dhukkubsata jechaadha. Isa wajjin illee rakkatu jechaadha. Taalenjii garaagaraatiin rakkina garaagaraa keessa jiru jechaadha. Mucaan keenya nu gargaarte ijoollee keenya illee yaalchifannaa laata jedhaniitu maatii biyyaati wanta ta'eef jechaadha. Galgalaaf ganama jechaadha. Ishee eegu turan. Har'a garuu ishiis dhabanii yaa sammuu isaanis dhabanii taalenjii garaagaraa keessa jiru wanta ta'e. Kanatti nutti dhageenyu nuti malee namni nu garaa du'ee beeka. Du'uu wanta dinqii biti. Biyaansi namni 20 namni 30 iddoo tokkotti du'aa jira jechaadha Oromoo. Argaa jirras maatii baadiyyaatti dhalateedha nuti. Argaa oolla wanta ta'eefu wanta dinqii biti chaalenjiin jechaadha. Duuniin gandarra ga'us nurra yaa'u dhiiguma keenya Oromoon du'aa jiru kunis Oromoon cafacafamaa jiru kunis dhiiga keenya wanta ta'eefu ishii qofaa bu'aa jirra nuti. Taateen kun yeroo baay'ee irri deddeebi'ee ijoollee keenya irratti ta'aa jira. Obboleetti kiyyaa fi biti banana bu'aa jiru jechaadha. Kan waggaa 10 keessatti dhokatee jechaadha. Abbaa faata haadha eeganitu jira. Taateen kun baay'eedhaan nurraa dhaabbachuu qabaadha bakka. Wareeganii gatii kaffaltanii aarsaa kaffaltanii Oromoo irraa dhaabbachuu qaba taateen kun. Oromoon uummatu badee haala deemee alatti hafaa jira wanta ta'eef. Malee nuti ishii bichaadha bakka buunee ishii bichaa dhafee biti. Ijoollee keenya haala jiraniif kan nuti cannaqamnee sammuun keenya cannaqamee dubbachaa jiru har'as ta'an jechaadha. Abshir brother, buleewwan keenya kabajamoo wannan sini muganni gruppii qabdaati. Gruppii of qabda. Ijoollee shamarran. Hidhamee jira gaaddisaa fayyadu. Nama meeqa keessa jira? Nama baay'ee jira itti dabalamaa. Nama kudha jaama warra akkasii irra gaheera garuu ijoolleen dabalamaa argamu. Nama baay'ee maayi?